Anamma tokkoffaa miidiyaa makaan irraayyuu wanni badeef si gale tokkoffaa ni qaana ijaartiin si jalaa baate heerumte jechuun sheemi si gale. Eenyu qaanfatte? Eenyu qaanfatte? Maaliif dhiirti eenyu qaanfatte? Uummatuma abbaa fedhe eenyu qaanfatan? Fakkeenyaaf. Yoo yaa kabajamtoota daawwattoonni keenya akkam jirtan jira jirtu akkuma jirtan nagaaf kabajaan keenya simbiraa jiraatu sin jechaa harka fuuni. Egaa akkam jirtan? Namoonni hedduun uummanni keenya kan Oromoo kan biyya alaa kan biyya keessaa kan biyya ollaa keenya kan biyya Afrikaa kan biyya Eeshiyaa kan biyya Eurooppii kan Ameerikaan Laatin Ameerikaatti argamtan biyya kamittuu argamtanii akkam jirtan isin jennee jirra. Egaa baga jiraattan baga jiraan harka fuuni jenna. Gamanumaan immoo namni hin beekne illee ana Osheemaan jedhama. Egaa har'a waan addaa wayii qabadhee isiniif dhufee jira. Osheen ani Osheemaan jedhama malee viidiyoo nama waraabaa jiru kanillee kan Osheemaan irratti gadhiifamu osoo hin ta'in kanaaf hiriyaa keenya tokko kan isin beektan Muktaar Tiib. Muktaar Tiib irratti gadhiifama viidiyichi kuni sababni isaas kan akka viidiyoo kanas waraabuu na godhee na kakkaase. Viidiyichi kun yeroo dheeraa hiriyaa keenya obboleessa keenyas jechuudha. Akkasuma mootiyyuu obbolummaa fi hiriyyummaallee waan dura jirtuu fi har'a yaada wayii qabadhee dhufee jira jechuudha. Yaadichi an qabadhe kun gara keessanitti qabadhee dhufe gara keessanitti maaf qabattee dhufte Osheen yoo naan jettanii waan kana waa hedduu jira. Haadha mana isaa caaltuu akkuma beektan walumaan beekna. Gama naannoo Muktaara amma dhuga waa'ee caaltuu sooshaal miidiyaa baatee waan akkanaa kan haasoftee Muktaar gara sooshaal miidiyaa kanarraa badee jira jechuudha. Badee jira. Sababni Muktaar badeefillee mucaan kuni xiinsammuun akka miidhamne akka yaada biraa keessa hin seenne isa jedhu mi'aadhaa uummanni odeessiin isallee eecha badde jettanii barbaaddanis hin dhabamte waan ta'eef ani akka hiriyyummaa tokkotti isiniin bakka bu'ee isinitti illee himaa wajjumaan viidiyoo illee qabannee viidiyoo qabadhe jechuun isiniin biraan ga'e dubbii kana jechuudha. Walumaan itti dhaqne jechuudha irratti walumaa galattuu jechuudha. Kan Muktaaritti akka abbaa takka yoo akka hiriyyummaa takka yoo akka obbolummaa namni yaaduuf hin jira. Dhiiras ta'ee dhalas maaliif hiriyichi kun otoo inni lubbuun jiru mucattiin haati mana isaa akkamitti waan akkanaa dalagdi warra jettanis hin jirti jechuudha. Kanaaf Muktaar har'a baduun isaa kun nutti dhagahameera. Ana qofaa miti anatti dhagahameera isinitti illee hin dhagahama jedhee waan yaadee fi gamanaan viidiyoo illee isinii waraabaa Muktaar bakka inni jirutti barbaadee bira dhaqeetiin maaltu si balleesse maal taate sooshaal miidiyaa irraa baate sooshaal miidiyaa irraa baduun kan kee rakkoo hin qabu haadha mana kan keetii kana waan isinitti jirtu quba qabdaa nikaa irraa hiite moo irraan hiinne moo isitu iyyuu sila osumaatiin keenya keera jiru hin heerumu jettee jaarsa nama biraa barbaadaa jirti moo maa inni kan jedhu isa jedhu waa wajjaa sanu jira. Even isinillee yoo afaaniin daayirektii viidiyoo fuuldura argamtanii kaameraa hundatti baatanii gaafachuu akaalii isaa argattanii gaafachuu dhabdanis viidiyoo kana jalatti koomintiidhaan gaafachuu dandeetta waan ta'eef gamanaan viidiyoo waraabee akkuma san namni tokko akkuma beekumsa ofiitti namni kun beektan waa hedduu yaada. Beekan hin jira wallaalaan immoo waa hedduu balleessaa beekan immoo waa hedduu tolcha. Beekan amma yoo gaafa viidiyoo kana arge koominti tokko go'aa jecha takkatti koominti akka barreessaf inni koominti isa yoo dubbise koomintiin sunuyyuu waan qalbii isaa qabbanees takkaayyuu akka sooshaal miidiyaa irraan badhe takkaayyuu mootiyyuu akka inni waan biraa hiyyaanne kan gochuu danda'u jira waan ta'eef. Kanaaf viidiyoo kanallee akka isinii waraabee kan na taasisee beekan nu keessa jira beektuun nu keessa jira akkuma xinnaa qabnu guddaa qabna akkuma guddaa qabnu xinnaa qabna. Kanaaf namoonni kun hunduu nu daawwatan jenneen yaannaa harka irra caalaa immoo nuti viidiyoo waraabee isin gadhiisurra isin nu daawwattu caalaa beektani. Sababni isaas isin nuuf akka nu yaaddanillee hin beekna. Yoo nuti badii wayii kunis ara taa'ee wanta tajaajilaa kun sirrii miti ilaalchatti deemtu kun sirrii miti kun kan bira tartanii haadha mana kan keeji manatti miita ijoollee qabda maal jettanii kursita. Gorsa kana isinirraa hin fudhannamti. Kanaaf har'a Muktaar gaa mee gorsa keessan hin tola jedhee waan yaadee fi viidiyoo duratti waan inni jedhu maal laallaa itti bilbileedhaa dhufaa jira naan jedhe inda'uun ture anuu inni turraan viidiyoo eegale. Kanaaf kabajamtoota daawwattoonni keenya isin immoo nu faana turaa isin jenna isin jaalannaa. Egaa kottaa haga dhufuu waliin taphannaa waliin bashannanaa waliin dhufee mootii waan tokko dhageeffannaa obsaan faana turaa akkasumatti. Akkam jirta? Nagaa jirta? Maa baddee? Jirta? Nagaa Maali maali? Nakuma barbaadu maayikii tura viidiyoo waraabaa ture. Waddi jennee amma mootii. Waddi yoo sitti mijatti viidiyoo waraabaa jedhe. Eessa? Maali sooshaal miidiyaa? Dhiisee. Maalis? Maasi dabbar? Akkanumaan akkamati? Jirra. Akkam? Mana Waddi siyaamee fi wanti qoy si maradhe jireeti. daa jechuun maali diraamaa dhabu maali biyya? Diraamaa
Giraabaa birichaallee miti waa'ee laayifii keenya wal qabatu waa'ee jireenya keenya wal qabatu waraabne jedhees. Jireenya maaltu yoo? Miidiyaan nama balleesse. Nama balleesse. Miidiyaa irratti uffaamne qilleensa hin naqne nama gattaane. Namni nama taa'u tokko tokko beekta rabbi isinirraa jaalatu rabbi tokko yeroo dubbata tokko hamtu dubbata bara sooshaal miidiyaa kanarra oolu yeroo tokko tokko beekta qilleensa namatti na'itti. Akka namni baddilii si wayitu qorratti ofirraa ol qabee qilleensa jala nama seenutti sooshaal miidiyaa illee qilleensa nama naqa'ee. Kana waan ta'eef kanaafuyyuu har'a gaa viidiyoo. Dubartii dhiifna. Miidiyaa dubartii dhiifna. Dhiiste? Keessaa galleettaa? Maara yeroo tokko tokko mana kan kee odeessi kan keessi eeguu danda'a as deemtee as maatiin bobbaarsitu. Odeessi maa hin qabu nama na jibbu malee. Beer isaan illee beektaa yeroo tokko tokko maal beektaa? Waan ati hammeenya dalagde itti fakkaata yeroo tokko tokko namoonni hammeenya dhiiraa bicha argaa dubartiin hammeenya dubartii baay'ee agartu. Dubartiin immoo lafee namaa cabsiti. Feerroo sibiila takkaayyuu hadiida lafee namaatiin dhaal inni itti deddeebisan malee cabsu dubartiin achitti takkatti lafee namaa cabsu dandeettiin beektan. Kanaaf dubartoonni immoo sooshaal miidiyaa irratti dubartii daawwatanii illee dubartiin daggeeffa harka irra jala atillee kana ilaaltee yoo isaan si arrabsan yookaan isaan koomintii hamaa si barreessan illee aaruun qabdu sooshaal miidiyaa irraa baduun qabdu isaan illee bashannansiisaa isaan illee gammachiisaa tumaan jechuun qabdu. Laa jechuun qaana walumaa galatti hundi dhiisan walumaa maali badiisa akkasii osoo hin ta'in natti hin tolle bakka na dabbare. Boqonnaa fudhachuu barbaade. Namnummaa hojii viidiyoo dalagullee jiru jaartiin xiyyaatu kun illee nagattee deemteerti. Baay'ee. Kun illee na biraa kutte walumaa galatti. Caaltuun xiqqoon illee argeera caaltu. Taantuu mees deemtee deema? Caaltuun maal dadhabsiifte? Caaltu si fakkatee heerumu jedhee immoo yaa guddaa irra guddaa dhimma caaltu irratti waan tokko haasofna jedheetinis yaame. Akkamitti fakkatee fa'aa? Akkamitti heerumu jedhee? Yakki yoo ati nikaa irraa hiiteetiin hin lakki deemi bakka anas naaf ga'e siif ga'a jettee laayifii keessan. Inni waama kanaatu nu bada. Yoo humna waluu agarre. Eeshin? Baadiyyaa deemnee achi baddee dhufte. Ani akkamitti haadha ilmoo qabdu akkamitti heerumu yaa? Akkamitti nikaa irraa hiikaa jennu? Jechuun ilmoon beektaa ilmoon rabbi guddisa rabbi jidduu namaatti illee namni osoo bira jiraatanii baay'ee guddina irratti rabbi harka qaba hojii riskii nama yookaan ilmoo miti isin rabbi hundi kenna hojii rabbi isin waan ta'an taana kanaaf asirratti maal si jechuun barbaade beektaa wanni ati yaadda keessatti waan ati si dhaggeeffatee jira moo waa takka hin dhaggamne sababuma morkayyaaf akkanatti hin heerumtuu siin beeyne jechuun morkaan hin ta'u amma dhageessaa. Amma kan ta'u yoo ati nikaa irraa hiite. Inni ni ba'a. Mana raayyeeti. Heerumuun si dirqama. Nyaatiin dhuyitiin teentu. Na raayyeeti. Na raayyeeti. Lakka nama waa arge akkaataa hin agarre sooshaal miidiyaa maata argaa jira. Kanaafuu ana har'a si gaafachuu dhufe beektaa waa'ee kanarratti. Illee calliste. Akkamii callistireetti? Maa calliste keessi nikaa irraa nikaa. Hin baddeen yaa. Maarra jala deemtiin barbaaddu? Barbaadin agarra. Waa Itoophiyaa baate. Ati mee jaartii tante tasii bira baatee mana isii jirtu argite? Anu bara kana si gaafata dhufaa jiru har'a. Kanaan si gaafachuu dhufee jiru. Amma maal si beektaa? Walumaa galatti amma ani osoo dhagaye osoo ani illee badii qabaadhu baadhee amma namni hunduu anu abbaa badii godha beekta. Maaliif tokkoffaa dhiira. Dhiira bulcha malee dubartii. Dhiira bulchaa yoo dhagaye amma dubartii nama bulcha mana kana. Yoo amma badiin isir jiraatellee badiin isir jiru kanaa narratti as deebisan malee. Akka isiitti miti hin jaallu. Maaliif akkamittiin bareedama tokkoffaa daawwattoon anumarra akka nama hammeetan sirriidhaan dogongora osoo isitti hin fuudhuun duraanii dogongora. Isaan fudhadhee jira. Erga wanni badeen amma isiin sirrii jirti kan nikaa namaa qabattee hin heerumu jechuun kun sirriidha. Anamoo isi bari qaba. Dhageessaa Muktaar dogongora illee naaseen jedhe. Kama rabbi dhuga sirraa beeksan haasee. Viidiyoo illee waraabaa jira. Viidiyoo kanallee odeessi Muktaar odeessi ofiitti irraa badee maaf badee sababni isa badee maa hin gaafannaa walumaan gaafannaa nafana tura jedhee isaan wajjin. Ani rakkina wanna balleessa. Kanaafuu odeessi kan keeti anatti yoo kijibdee isaanitti kijibuu hin dandeenye. Ani isaan nan amananii jiru. Laaki akkasii amanarra godhiiti. Dhugaa jiru kaayilla. Tokkoffaa ani amma aarima kanarraa namni akka ta'e kubaa ture. Hakiimis dhaqee alhamdulillah fayyee dhibeellee machuu osoo hin ta'in jechuudha. Yaada amma walumaa galatti cinqima kanarraa uumaan dalaguu fi jireenyuma wal naarkaa walitti laaqamte. Walitti harkatu. Naarkaa walitti duudee. Gurraachatti illee waan biyya naannoo gadhiisee. Naannoo maal gadhiisa jireenyaan. Maa sirrii kubiree gaman maanu. Dhiisi kana maal godhamu. Eeshi. Waan kana ta'e badee malee. Amma laala ijoolleen guutumaan guutuu caaltuun fakkeenyaaf karrabantu taate. Ana malee taanaan dhaqee waan asirratti naa beekuu qaba. Yoo caaltuun ofitti na deebisan malee isitti deebi'uu barbaada. Caaltutti. Daa'imatti guddifatu barbaada. Yookiin ilmootii yaa yeroo akkam kan jettu duraan si biraa bahee wal gargar baane amma garuu caaltuun waan namni siin jedhu jirtu kun illee suma irra jirtu irraa deebitee irraa gabaabbattee
jecha amma gochi isin dalaitu kun waan nummaan irra jirtu kun sirrii miti yaa sirrii miti dubar deebi'u qabdeetta sirrii miti wanni irra jirtu akkamitti ati bilbilta jettenis yoonarraa kaastame maal bilbilaa miti isin asii biyya dhaqxee biyya wajji dhaqee maatillee itti arge yoo biyya argite maatii si waas jechuu maatii siiti miti maatii kan kee eekiyya walumaa galatti isin achi baddee dhufte dhokatte innaa kana waan ta'eef hin dandeenye jedhe atamma maaliif nama ana raban siyaame tokkoffaa jaartiin mana kiyyaa baddeetinii achi mana kan kee jirti nama fudhatu ati kaluu jirta dhaggeeffadhu kaa lammaffaa kan kee ilmoon dhiiraa mana kan kee dhaqu mana kan kee illee kaawoo isma hamjirrisee achuma hojjedha inneetuma osoo deemne yoo liin deemne jedhee yaati kanaaf immootiyyuu kan kana godhamaa jirullee wanni hulaa banii waan kan hulaa banillee caaltu eega hulaa kana banti bunillee itti jirti amma indoom piraanqii fakkeessaniituma beektaa bunillee eegalti na fakkaate sanillee badhaan kanaafiyyuu sanillee caaltummaa akkas gootellee bunillee akkasaatiin jedhu kanaaf atummaan baduun kan kee kunuu na gaddisiise beektaa xiqqoo maal namni kun xiinsammuudhaan miidhamuu danda'a namni yoo yaade yoo ku'aa fi taa'ee yaade badaadha immootii osoo viidiyoolee gadhiisee yagam tokko ta'ullee obsatus garaa keetti gadhiifatus waa wayiin arganii beeka jalle keessa abbaatu abbaa fi gara of beeka malee akka itti bulanii fi akka itti oolan abbaa of beekaa jedha maasii oromoo kun yeroo jedhu kanaaf wanni ati gochuu qabdu kanaaf odeensii jala leeffatuu qabdu even osoo ati badde yoo hiriyoota akaaliin si bira dhufeetiin nama si gorsuu fi nama si gorsuu dhabde warra odeensii irratti ol baatee sooshaal miidiyaa irratti ol baatee awoo akkana dubbiin tun bira tartee isin bira geette isin uumee fala tokko biraa hojjetteen uummanni bar fala tokko si gochuu danda'a. Uummanni kun uummata qashtiidha uummata ofii. Lakka rakkinnaa miti kaa. Amma obboleeyyan keenya obboleettii teenna warra hundaa. Rakkina dhaga'e amma rakkina uummanni kam beekta rakkina jechuun uummatiitu si rakkoo beekta. Mufeete dhaga'e. Amma rakkina yookiin namni mallaqa dhabee yookiin isaan qofaa miti rakkina. Rakkoon mataa keetti dhageette sirriitti rakkoodha waan feetee haa taatu. Nama bultii kiyya wal dhabee beeksisa kiyya maatii obboleeyyan kiyya nan fedhan natti aaran anillee isaanitti aare akkasuma nama hedduutu bakka yaani nama wannoo jedhu amma kan mukkeen keessa galee aarii wajjin nama bira sin dhaqu jattii dura hojii jiraataa jirullee isillee kutte. Isii ari'amoo situ deemoo situ. Sababa fumaa adeemte suni durallee wannuma. Fumaa deemte. Amma kasanii waan waan ta'eef amma hordoftoota kabajamtoota kiyyan baduu anillee deebi'ee jira garuu maaliif harkan kennu? Dhalaan deemtes dhalaa jira. Waan tokko tokko ibsitee fi das natti tola. Waan akkamii fakkaanya maal nagaa? Waan irraa baddee waan sooshaal miidiyaa irratti balleessee tokko na dhukkubeetti rakkoo na dhukkube. Eessa rabbi si fayyadee fayyaa qabda. Fayyee deebi'ee haaluma kana miidiyaa irratti osoo. Ana amma wanni irraa badee tokko fa'aa yoo an viidiyoo kana dhiise isin dhiyeessitti kan jedhu kana irraa badee leebeetu. Miidiyaa kana irratti waan kana yoo ol baasu ba'a. Ana amma tokko fa'aa miidiyaa kana irraa yoo wanni badeef si gale tokkoffaa ni qaana jaartiin si jalaa baate heerumte jechuun sheemi si gale eenyu qaanfatte maaliif dhiirti eenyu qaanfatte ummatuma abbama fedhe eenyu qaanfatan fakkoota nama hundaa eenyu qaanfadhe hordoftoota illee qaanfadhe namnuma akkanumatti wal arginu caaltuun heerumte barmuktaa dhiittee mush hordoftoota iyyuu dhiisi warra hordoftoota silki keessa nooraan namummaa safaraa tokko yaada bareeda kaastee taa'ama innaa dhagaye kana namni si argu beekeenyaaf namni qaama sooshaal miidiyaa irraa badde saalfadhe badeetti namni akaaliin si argu yoo caaltu baay'ee caaltu si kasa maal jettee deebiin kan geemaaf ta'e. Ani neerum nama jedhame. Neerum ka jaartii. Argaa jira ka viidiyoo. Ana malee taanaan hin dhiisu barnoota isa. Dhibbaan dhibbatti. Guyyuma itti eeggataa haala mijeeffataa jira malee. Rabbi warraan nu haa. Namichallee warra itti amma onneen dhiiraa tibee. Na dhageeffadhu waan fedhee haa ta'u. Dhagaan gaafa walitti bu'ee beektaa. Hin wareegama malee. Ani laa karaa seeratti hin deemaa. Amma ani rabshaa isii wajjin naamina godhuu sanii deeman isillee dhaqee isii rabbashuu dhiisa malee. Karaa seeratti waan hunda seera wal qabsiisee garuu akkuma seeratti isillee taanaan abbaa fedhee taanaan jaartii takka tani kana namaa qabdu. Hin heeruma jechuun afaaniin dubbachuu yakka yookaan beektaa. Isillee asumaan dhageettee sirraa hojii deeme qaatatti hima. Har'as borus sirraa baannaan rakkoo sirra ga'uuf ittiin gaafatamu. Ana moonni. Na dhagaa eegaa haasa'e naan jetti naan. Rakkoo sirra ga'uuf ittiin gaafatamu. Lubbuu namaattu bada akkamitti gaafatamu. Osoo nama caaltu dhaqee akkasii miti kun dhimma sanii kun garagara. Rakkoo sirra ga'u jechuun rakkoo anuu isirraan ga'u jechuu keeti. Si galee mataa keeti. Akka mataa keeti. Kan biraan ga'u hin jaallattu ka'u ofirraa keetti rakkoo ga'u. Akka mataa kiyyaatti jechuudha. Na dhagaye tokkoffaan maali? Kootu karaa sirnaatiin haasofnee waan hunda furnaa yoo badii kiyyallee ta'e keetillee ta'e jaarsan waa fixanii jennaan diddee jedhe. Achi bira ta'e diddee jedhe. Kadhallee daa'ima teenaa kenna jennaan diddee jedhe. Anaa mammoo beektaa dhiirti gaafa tasfaa murte. Walitti na itti waa hunda. Gaafsan
hordoftoota kabajamtoota jalli warri koomintiirre warri amma akkatti sii deeggartanii ati sirriin jirtu naan jettan kunillee ammoota na gorsa koota Hai uummanni namni keenya beektaa egaa jiru. na dhageeffa Akkamitti fedhe safuu Oromoo keessa illee hin jiru. namni deeggat namni Amma keenya haalli dubartiin jiru. ani koo ana qofaa tokko afuroo mara koo Lakki kan kee rakkoo qabu garuu kan kee illee akka rakkoo qabu jira beektaa. itti nima Itti amma isiin tasgabbeessuu qabdi silaa gafuu jettee. Didde tasgabbaa'u. Amantii tasgabbaa'u rabbi diddee rabbi tasgabbaa'u diddee amantii kan itti amannee rabbi nu kennaa itti amannee mire rabbiif jennee itti amanne malee amantii rabbiif jennee qabannee miti. Egaa rabbiin sun nu hayyame dubartii galamaa aga afurii fudhuu dandeettan jedha. Karaa rabbiin itti nu hayyame sanii yoo deeme rakkoo hin qabu. Kanaafuu nutis rakkina illee hin qabnu hin jedhu uummata keenyatti illee odeessi keenyatti illee hin aarru. Maaliif hin aarru beektaa nutis badii qabaachuu dandeenya. baritti naadhaan odeessitti Amma maali beektaa jidduu kanatti immoo gaafa abbaa manaa taate mana walitti alaa ilmaan tumiidha. Daa'imman ati yoo Sanuu. mana uffuu harka itti ol kaaste daa'imman jidduu keetti hin bootti. anuu wanni callisee fagammaa dhageessitu ilmoon tanteetu udaan si nyaachifte udaanuma jaalani kana fite nyaata quuxoftee waan hunda irra taate isiif jette malee osoo amma isiin fakkeenya akka duraanii osoo ilmoo argachuu baattee daa'imtu jiraatu baatte ani isii waan fedhe godhuu danda'a isas waan fedhe godhuu danda'a garuu yooma isii tanaayyuu tuqe'u ilmootu na kan taate yooma ofillee rakkoon ofirraan waan kana ta'eef Akkuma hundaa guddallee haasofni keessallee hin fagaannu. Gudannoo ati qabdu hundi maqaa tiyyallee kan teellee hanqatu dandeettis caaltuu ma kan kee gara kan kee dhiiraan galaa gizee barbaadetu guddate tun amma shamara beekta takka gizee xiqqeena kana yoo si jibbiti bakka si jibbite yoo dhiira ta'e dhugaa kan keessan booda gizee guddateen arka kan kee amma aadi Gaafa ni kaa'e tullee taate dhimma si beekti gaafa. gaafsanii Gaafa si hin hidhaa. ta'u kaa garuu ilmoo amma guddisu Haa ta'u ammoo isin jechuu barbaade garaanumatti caaltuu taate sooshaal miidiyaa akkasii balleesse waan tokko gara seeraatti illee hin ta'e wal qabsiisee waan tokko sirrisaa jira jechuudha. Waa wayii sirrisaa jira. seerri nagaan jiran bar dirqama na hojii jiraachuudha jiraan hin jiru Eeshi asirratti wanti gaafadhu jira. Gara seeraa deemte seerri waan kana dalagisi akkan karaa kanaan deemi karaa kanaan deemi Isaan dura- karaa kanaa si baasa jechuun jedhe. salphii sama asirratti ni himu san asirratti ni himu jedhe amma dura waraqatii na fidanii turan waraqatii sana irraan fuun isaan si galee Caaltuu moo caaltu fi'een hojjisi. caaltu musafa na fide waraqatii na fidanii sitti mee Sabani mun beekun jedhaa jira gaafa hojjaa gadi. isaayi tokko ilmi gaala isaayi tokko kajeessa jiru innaa amma dhagaye seerri bara nama hundaafuu qixa anillee dirqamaan isin hojjaa jiraatu jaan jiru karaa seeratti walitti dhufnee rabshaa osoo hin ta'in nagaan adda baanee kabajaa yoo adda baanee yoo naa deebisanii jaartii deemu cabaqee deeffadha innaa waan kana ta'eef Haa osoo inni illee fuudhee dhiisu jedhu. fuudha namtichi sana ajjeesuu dha waan biroo amma asirratti waan hin taane naasuu Suurri sin michillee jedhe ajjeesti bara rakkoodha. bakka adii sabuu wannoon jedhiniiti Kanaafuu ammoo maa jechuudha. amma Anamma caaltuu arguu kaa hojii yoo dandeete hojii agarraa. Kophaa deemee kaa argu ta'a. atummaan arge malee hin dhaqu Maa? hin dhaqu dhiisaan akkitti dhaqu jira Dhiisuu guyyaa dhaqe guyyaa dhaqe Yoo kophaa dhaqxe wallolta. guyyaa Yoona waliin dhaqxe tasgabbu jechuudha. hin dhaqu dhaqee siin kadhu Wanni maasiitu laalla. Ilaajisiitu laalla waan isin deemu. si wajjin dhaqe atummaan dhaqe ani immoo tokkoffaa sitti hima duraan osoo si bira hin dhaqin bunii wal arguu barbaada mana sanii akka baatu Bunii. dhalaan sharri maa yaaddi dhalaan dhalaaf dhala wal dabalanii sheexaana lamaan sheexaanaaf jinnii wal taate Aduun gaafa dhaale maa bira galchite caaltu. eemaa bira galchitee ammallee niitii tante akkamii bira galchiti niitii si walloltu isiin osoo kabaja qabaatte eega si walloltu deebitee manas araarsuu qabdi mannoo waan ta'eef amma Ana kanaaf moo tiraqe rakkoodha yoo bariisu sodaadhe. isin Tiyyallee jirti. laa kophattu waan ati Tantee koo waan miti Oo gadoo wayiiti. hin dhaayidhaa barbaachisaa ta'e lachuu wal bira Jidduu battee waan beektu balaa si gooti. Yookaan sitti anamma jidduu. anamma dhagaye amma dhiisa asirratti waan hedduunaa sun anamma Lakk beeka osoo nu ariitee osoo akkam jiraata. qabnee gudeena Qabaa qabaa. qabnee gudeena manatti itti oseen daa'immanii malee wal waan ta'an ayyee bakka acham nagatti Bakka kabajamtoota daawwattoonni Muktaar TV akkuma argaa jirtan kana Muktaar haasawaa illee barbaadu baay'ee tokkosee keessa isaa gammachuun qabu. Kanaafuu isin immoo gaamee koominti jalatti illee isin illee waan jettanii ani immoo kanuma isin biraan ga'uu barbaade kanuma isin dhageessu barbaade hanga uma viidiyoo kenna waan warreen turtaniif ulfaadhaa galatoomaa isin jedha. Iccoo isheen jedhamu illee sirrii miti jettanii jiraattan koominti keessa wadhu waa jettanii koominti keessa jiraatan keessa baradha. Kanaafuu akka viidiyoo biraa turte jedhu nagaan